السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفول هردفتوتا في كبجمتوتا كيا أنا نجا الحمد لله. أكسم اللي زرتو سنين جتا وروني أمانتي برا وسوكوتا في أمانتا سنين قولين سنين جدا بريين كيا كم نجا زرتو سنين جتا. إجامي هر أنت كجتشورا وان هو بقدرة وان برقدرة. سنين في سبرم ستا اسم في يدجدي وان كبردين في جتشورا. فيديو kana immoo haga dhumaa dhaggeeffadhaa, laayik godhaa. Warri immoo maatiin ta'e sabskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Akkasumallee akka nama baay'ee bira gahu jechuudha. Sheer gochuun laayik gochuun na jajjabeessaa isiniin jechaa. Har'aami qimaamochi dhaamsooyitiin yookaan gorsooyitiin qabadhee dhufe jechuudha. Innis maal seetanii oduu isin hojii hojjetaa jirtan. Oduu isin hojii taa'ee isinitti haasaa isin jiru dhaabadhee isin haasaa jira. Taa'uuf natti hin tolle sanii fi oduu isin hojii hojjettan. Oduu isin hojii mana isii waan isin hojjedhu isin jetti qaadittiin keessa jechuudha. Qaadittii jedhaanii maqaan dhayuu yeroo baay'ee jechuudha. Eessattiin argachuuf na yaamte jetti yookaan dhageettee tasan beekamu. Kanaaf maal isin jechuu barbaade asuma gabaabatti jechuudha. Osoo isin hojii keessan akka gaariitti haala gaariitti hojjettan qulqullina irraa isinitti nafne qulqulleessuu irraa nyaata hojjechuu irraa bakka waan isin ajajji hunda osoo hojjettan jechuudha. Yoo ka isin nicnic jettu ta'e, yoo ka isin caqacattu ta'e, yoo ka isin yakkiftu ta'e, yoo ka isin qoxxiftu ta'e jechuudha. Yoo ka damooza keessan gizeen isin kennine ta'e waatu jira jechuudha. Innis bakki jiru eessa yoo jettan wanti kun maalidha? Eessa bakki jiru? Ani maal balleesse? Ani maalin godhe? Waan isin ergite hojjechaa jira. Isii kabajaa jira. Maal balleessee akkanatti natti hojje? Maaliif damooza kiyyoo gizee naan kennin? Maaliif osoo hojjedhu hin hojjenne naan jetti? Keessattuu jechuudha oduu hojjettan hin hojjenne. Wanti jedhu yoo jiraate waatu jira jechuudha. Innis bakki jiru eessa? Dubbiin ijoon eessa seete? Dursa kilaasii kee fattashi. Kilaasii kee fattashuu qabda. Kilaasii kee tansee uffattashee kana goote taanaan jechuudha. Hin hojjenne wanta jedhamu hin jettu jechuudha. Hin hojjenne jecha jedhamu hin jettu. Innis maal seetanii ijoolleen keenya jechuudha. Baay'een keessan baay'een kennaa halkan bilbila ilaalutti turree ganama hirribaa ka'uu dadhabuu. Ganama immoo hirribaa ka'uu dadhabuun waa hedduu nu saaxila. Yeroo kennas nu jala qisaasessa. Ati yookaan halkan hirriba ilaalaa bultee silkii ilaalaa bultee ganama yoo lafaa kaatu sitti barfatee daftee shaaworii kee fudhattee uffata kee jijjiirrattee daftee kilaasii kee qulqulleessitee haga baatuuf sitti ariifatu sitti barfachuu danda'a. Kanaaf ati immoo maal goota akkuma hirribaa kaatee yookaan fuula keessa dhiqattee ciree keessa osoo nyaatiin kibilii kee osoo sirreessin odoon qulqulleessin kaateetumaan saaloonii waan jiru meeshaa isaan halkan itti fayyadamaa bulan isa daddaftee kaasuuf yookaan oduu isiin hin ka'in hirribaa yookaan kaatee oduu kana qulqulleessii yoo kaate hirribaan kaane waan naan jettu waan naan loltu jechaaf fiidee dhayxa jechuudha. Isiin immoo akka tasaa kilaasii kee kaseentu yoo ta'eetiin hin jedhi jechuudha. Kilaasii kee ilaalte kilaasii kee wanni sirroof nuyi jiraate taanaan kifilii isiis akkasumatti waan qulqulloofne itti fakkaata jechuudha. Akkuma kifilii kee qulqulleessan kifilii isiis akka qulqulleessan jirre itti mul'ata jechuudha. Itti fakkaata jechuudha. Kanaaf jalqaba ofii keessanirraa mataa keessanirraa jechuudha. Wallahi ofii keessanirraa mataa keessanirraa jalqabuu qabdan jechuudha qulqullina. Isinii galee ganama gizee lafaa kaatanii kifilii keessa xiddid gootanii tolchitanii bareechitanii shaaworii keessa fudhattanii kaatanii qursii keessan nyaattanii achi booda gara siraatitti yoo baatan qunxuffii jettanii jechuudha. Bakka isinis isin daffartee akkasitti isinitti hin dubbattu jechuudha. Tartiiba hojii beeyti waan jedhu sammuu isii keessatti galmeessiti jechuudha. Immoo ati immoo halkan bilbila ilaalaa bultee ganama dadhabaa ija hirribaatiin dunququun
hiixachuun yoo maka lafaa kaatu ati ta'ee ati immoo isii immoo akkasumatti fakkaata. Akkasuma dalagaa chilla jedhaa dalagaa akkuma argite dalagaa waanuma damuuza isii jaan eeyduutti fakkaata jechuudha. Sii galee ati immoo kanarraa bilisa ta'uuf jechuudha. Ganama gizeen kaatee baqa hin jiraami nashaaxaan hojii yoo hojjette. Ganama atuu gizee yoo lafaa kaatan yoo ganama gizee lafaa kaatanii shaaworii keessa fudhattanii kifilii keessa sisirreessitanii baatan hagam akka nashaaxaan isin dhagamu hin beeytan. Gizee lafaa kaatanii daftanii qursii keessa nyaattanii achi kaatanii gara hojii keessanii wabbaatan akkamitti akka hojiin isin deemu isinuu hin beeytan jechuudha. Innaa kanaaf jalqaba jechuudha qulqullina mataa keessanirraa jalqaba. Wallaahi billaahi ani waan gurra kiyyaan dhagee jechuudha. Dursa jette madaami tokkotu yeroo haasoftu dhagee dursa deemiif qulqulleessi mana qulqulleessuun dura kan jette akka gurra kiyyaan dhagee jira. Wallaahi dursa of qulqulleessi deemi kan jette jechuudha. Isaan shittaa nafa keessanii ho'a gizee ho'a kana kan uffata keessan akkamitti akkasiin jijjiirattan baqa kana hunda xiinxalliti jechuudha. Isin ganama lafaa kaatee taana hojiin isii kanuma bilbila haalaaltu malee hojiin isin qo'atti jechuudha. Isin galee kanaaf zana jettanii gizee lafaa kaatanii qursii keessa nyaattanii gara hojii keessanii yoo deemtan yeroo hundaayyuu kana yoo gootan jechuudha. Qulqullina mataa keessanirraa kilaasii keessanirraa yoo jalqabdan ganama akka lafaa kaatanii baqa isin baqa kifilii kiyya akkuma kifilii ofii qulqulleessitu kana qulqulleessiti. Qulqulluudha baqa qulqullina eeydi waan jedhu sammuu ofii keessa galmeessiti. Gaafa san immoo ati immoo fiziziz jedhaa hirribaa hiixachaa kan lafaa kaatu ta'e dunquqqaayoo kan lafaa kaatu ta'e qursii odoo nyaatiin bishaan odoon dhugin jarjaraan ganama gizeen odoo lafaan keessatti barfatee jarjaraan yoo bakka saaluunii san qulqulleessitu ta'e isiin silaaltee fizikaala kee kana laalaa waanuma qulqulleessituutti fakkaatu jechuudha. Kanaaf akkas godhaatii laalaa isiniin jedha ijoolleen keessan hin hojjenne maal hojjetti waan jedhu baqa hin jiraami ani ka hojjettu agarre ani hin beeku waan jedhu yoo ka isiniin jettu ta'e waa akka jiran laaluu qabda jechuudha. Kanaaf uffattashaan isiniin jedha ijoolleen keenyaa maaliin laata jedha kifilii keessa keessas mataa keessan irraa kaasa qulqullina mataa keessan irraa kaasa akkasitti ilaalaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee jechuudha hin argitan ijoollee warra Filipiinii hojii hojjeta ijoollee Filipiinii kanneen jechuudha. Ganama gizee lafaa kaate xaa jettee shaaworii ofii seente shaaworii ofii keessa seentee baate kilfilii sadaddi gootee baate achi booda immoo qursii ofii fayyadamtee zana jettee gara hojii deemte jechuudha. Nuti yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya ka odoo bishaan hin dhugin hojii eegallu hin jirra jechuudha. Inni kun immoo sirrii miti. Siifis sirrii miti gaarii miti jechuudha. Ganama odoo ciree keenyaatiin odoo bishaan hin dhugin odoo maaliin jedhin kaatee hojii injiraan enerjii dhumeen ganaa hojii biraa hojjechuu enerjii fixachuu jechuudha inni sun. Kanaaf hojiin maanuu siin hojjetamu hojii sanuu dandeettee hojjettu enerjii kee fixaatti deemta jechuudha. Osoo nyaata nyaatiin kaatee akkuma hirribaa kaatee yoo hojii seente odoo qursii kee nyaatiin odoo bishaan kee hin dhugin odoo keessi kee hin tasgabbaa'in kaatee hojimatti yoo fiidu ta'e sirrii miti jechuudha. Kana isin fayyada jedheetiin qabadhee dhufee ijoolleen keenya keessatti warri haaraa warri waan akkanaarraa hin beekne barumsa isinii haa ta'u isiniin jedha. Akkasii kana fakkaataa laayik godhaa yoo isinitti tole sheer godhaan isiniin jedha. Akkasumallee gaafii yoo qabaattan gaafadhaan isinii deebisaa inshaallah akkasi dadhabee dhaabadhee isinii haasaa akkas gad jedhee